Ashamaan kafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantoo sallaa jalatti argamtan nagaan kun bakka jirtuttis naa qaqqabu bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa kan nagaan na bira jiru isin biras akka jiru abdiin qaba. Har'a ijoollee baay'een gaafii na gaafattaniif qabadhee tan dhufeera. Mana keessatti maal fayyadamtaa, waan ofii keetii fayyadamtuu fi waan biyya keessa jiru tokkoon isaa nutti argisiisinaan jechaa turtan jechuudha. Isa keessattis immoo wanta baay'een ni jira biyya keessa. Egaa ka viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatina. Warroonni chaayinaala keenya faaraa taatan garaattan sabiskiraabii godhuuf maatii keenya jechuun gaman malaffeerraa kooti isiniin jedhe. Egaa kan waan biyya keessa jiru nutti argisiisi jechuu irratti akkuma biyya arabaatitti argitanii akka barbaadan naannoo keessanitti baatanii argachuu dhabuu dandeessan malee bakka gurguddaa yoo deemtanii wanta hundaa argachuu dandeessu. Wantoota biyya arabaa keessatti isaa jiraatu, biyyoota guddatte keessa isaa jiraatu, bakka san argattanii hundattuu deemtanii waan barbaadan argachuu ni dandeessu. Garuu wanti salphatu ana wanta biyya keessa jiru hundaa bitamee hin danda'amu. Abbaadhaa garuu kan waggaa dibatu isatti tolu, fuula isaatii haa ta'u, qaama isaatii haa ta'u, rifeensa isaatii haa ta'u, wanta isatti fayyadamu naa dhiyeesse jechuutu salphata jechuudha. Anis ka ofii kiyyaa kanan gabaan qabdu yookaan kan biyyattiin qabdu hunda dhiyeessu nama rakkisa. Tokko wanni seentee shoppingii guddaa seentee viidiyoo waraabus rakkisa. Wanti biyya alaatti argite hunduu ni jira jechuudha. Waraabuun nama rakkisa. Garuu immoo ofii kiyyaa kanan fayyadamu. Ijoolleen baay'een keessattuu osoo hin dadhabin viidiyoo naa waraabi jedhanii jiru. Keessattuu obboleettiin baay'ee jaaladhuu fi baay'ee kabaju. Naa waraabi viidiyoo anasitti bitee galuurra biyyattiin bitee galuu naa wayyaa kan jette irra kan ka'e viidiyoo kana waraabuu dirqama jechuudha. Ani waan ofii kootii fayyadamuudha malee wanti barbaadan biyya keessatti guuteera. Ati qofti qarshii qabaadhu, ati qofti bahaa gala isaa adda baafadhu beeki malee wanti biyya keessatti dhabame tokko homtuu hin jiru jechuudha. Baay'ee amma baay'ee hin fayyadamu, yeroo duraatan irra fayyadama jechuudha. Anamma fuula kana guyyaa torbee tokko akkasuma guyyaa 4 guyyaa 5 fayyadameetu maayyuu hin beeku jechuudha. Xiqqoo amma yeroo foolii itti baay'ee jibbuurran jira waan ta'eef baay'ee jala geessallee warreettan ani ganaadha. Waggaa jabaa ganaa hin jabaanne iyyuu jechuudha. Ani dafee waan isin beeksiseef isinitti fakkaachuu danda'a malee ani da'iisa irratti ganaadha. Reef foolii adda addaa waan akkasiisan irratti ittiin rakkachaa jiraayyuu jechuudha. Kana tokkoon isaatiin isinitti argisiisa. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatina. Gaafii baay'ee na gaafattanii jirtanii. Kana garuu ijoolleen baay'een waan na gaafachaa turtan keessaa tokko kanaadha jechuudha. Tokkoon isaa isinitti argisiisa. Mee kan rifeensatti irraa haa ta'u. Baay'ee kana odoon guutuu isaa hojjetee isinitti argisiiseera. Gaariidha. Tun mismaariidha. Ittiin nureetoo itti fayyadame jechuudha. Kanarratti jijjiirama guddaan fidean. Rifeensa kiyya irratti jechuudha jijjiirama guddaa rifeensi kiyya gaafa biyya arabaatti dhufu viitaaminiidha kuni yookaan wanni guddaa yookaan immoo maalinni faarmaazitti argachuu ni dandeessu isiniin jedha. Faarmaaziiwwan gurguddaa keessatti argachuu ni dandeessu. Kuni amma tarii isinitti mul'achuu dhabuu danda'a. Firee takkitti isinitti on argisiise isheetu salphata. As keessa qibaatitu jira jechuudha viitaaminiidha. Mataan kiyya waa'ee mataa kootii dubbachuu barbaadeetti miti, haa ta'u galata waaqayyoo nagaan qaba. Rifeensi koo dhumatee ture jechuudha. Walumaa galatti biyya arabaatii kara biyya arabaa waliin deemu rifeensi koo dhumatee ture. Garuu amma ergan viitaaminii kana fayyadamuu qabee viitaaminii kanaa fi qibaatii kana yeroo tokkoon fayyadamuu jalqabee jechuudha turee jira. Jijjiirama guddaa rifeensi keessatti arge. Keessattuu caccabaa guuruudhaan kun viitaaminiin kun baay'ee na fayyadeetoo jira jechuudha. Ijoolleen baay'een tanaan dura araboonni yoo hojjetan argitanii jirtan chaayinaalota arabaat irratti waggaa beeksisan argitanii jirtanii halluuwwan adda addaatu jira. Butee jira halluuwwan isaan ittiin beeksisan illee inni guddaan viitaaminiin garaa isaa keessaa tokkodha jedhu faarmaaziitti gizee gaafatanii isin jechuun jaaladha. Amma ani yeroo kamiidha waggaa fayyadamtanii naan jetta yeroo baay'ee torbanii namni miicca rifeensa kiyya. Fuulli kiyya alaarjikiidha waan ta'eef ofirra tursiisuu hin danda'u jechuudha. Qibaatiin adda addaa yookaan xurii ofirra tursiisuu hin danda'u. Torban itti miicca. Gaafan torban itti miiccu kanaanan maasaajii godha jechuudha. Kanaan maasaajii godheetan bakka lamatti dha'ee bulaa. Bariisan immoo
Kanaan nuraa baaticha jechuudha irraan darbu tokko isinitti argisiisa. Kanaan nureetti fayyadama. Gatii isaallee isinitti hima. Gatiin isaatillee hagam akka ta'e viidiyoo kana irraan bubbuutina dhaggeeffadhaa isin fayyada. Yookaan warroonni akka rifeensa keessan ofirraa lafa guutanii rakkattan jechuudha. Ani dhuguma numan fixadhe rifeensuma ofirraa fixe rifeensa bareedan qaba rifeensa dheeran qaba biyya arabaatti numan ofirraa fixe. I don't know nama tokko tasmaamuu danda'ani. Kara biyya arabaa deemna tokkoffaa biyya qorraa keessa hin deeme egaa akkuma beekamu Arsiin biyya qorraatidha keessattuu Asallaa gaara Cilaaloo baay'ee qorraadha bishaan qorraadha achittan aladhee achittan guddadhee kara biraa homaa hin beeku gaafan biyya arabaa deemu rifeensi kun anumarraa dhumate jechuudha. Qibaatichi kana gozee tokkoon fayyadamuu qabe qibaatii kana gatiin isaatillee kunuudha asirratti barraa'ee jira jechuudha. Waanuma fillafiitti jiruudha kana qibaatichi inni keessa jiru halluu adda addaatiin jira qibaatii kunillee fayyadamaatiin jira sirriitti fayyadama qibaatii kana maal tokkoffaa dhangala'oodha rifeensa namaa jiisaa lama immoo amala lasallasiisaa qaba sadiidha amala rifeensa wal qixxeessuuf baasee too deema jechuudha. Gatii isaa yoon kana isinitti hime kun 320 faarmaazittan bite yeroo baay'ee jechuudha. Akkasuma bakka adda addaatitti illee bakka gurguddaa ta'etti bakka meeshaalee fayyadaman looshinii minaaminaatitti argamuu ni danda'ama isin jechuu jaaladha. Garuu faarmaazitti yeroo baay'ee ni argattu wantoonni akkanaa kun faarmaazii keessatti gurguraman waan ta'eef kun immoo 270 280 waan akkasiitiin gurguru jechuudha. Ani kana baay'ee fixe kara sadii moo afuriitan fixe jechuudha. Qibaatis kana bichaa miti kana isinitti argisiise malee yeroo baay'ee waan fayyadamu waan ta'eef kanaan isiniin jedha bilqaaxii kanaan 270 280 dhaabbataa miti waan akkasiitiin argattu. Kana garuu ergan gaafa bituu qabeetti 320 dhaabbataadhaan argadhe. Wanni isaa mirtiin isaa akkuma argaa jirtan Arab Emireetiidha. Kun asirratti hoggaa isinitti mul'ate ta'e jechuudha. Bakka kanatti isinitti mul'ate ta'e kan Dubaay yookaan Arab Emireetiitti hojjetama. Wanti asirraa dhabe tokkoon tun jiru vitaaminii hundaayyuu wantoota nyaataman yookaan kuduraa jedhamee too yaamamu keessaa nyaatamu wanta asirratti dhabameen jiru kanneen irraa kan hojjetame jechuudha. Bifoota adda addaatiin guute inni jiru fayyadamuu ni dandeessu. Isiniin jechuun jaaladhaa ergan gizee galeetti immoo looshinii baay'een na tasmaamuu didee qaama kiyyaa kan na tasmaamee kana ani baay'ee alarjikiin qaba. Qaama kiyya irratti wanti argi wanti urgaan adda addaa nan tasmaamuu jechuudha kanaadha. Kokonaat maanni dhangala'oo miti maaliif maqaan yaalaa badee hin beeku dhangala'oo miti. Akka dhoqqeetti fayyadaman ni jira biyyoota arabaa keessallee jechuudha. Argitanii jirtanii amala dhangala'ootiillee ni jira. Xaarmushiiwwan gurguddaa keessatti isinii jedhee isinii ibsuufanii kuni ana sirriitti tasmaame tokko wanni qabani ana urgaa qabani anaaf naaf hin ta'anii wantoota akkasiisan baay'eetti nariifadhu jechuudha. Baay'ee bitee wantoota baqqibaatii baay'ee bitee looshinii baay'ee bitee kanaadha jechuudha kan na tasmaame. Egaa kan wantoota ani galgala fayyadamu keessaa jiraate kanaadha. Kana yeroo baay'ee galgala fayyadama. Amma baay'ee nuu keessan jiru deebisiiti immoo akkuma isin jedhe guyyoota baay'ee addaan poteetoo jira jechuudha fayyadamaan jiru. Yeroo kana keessa yeroo foolii baay'ee of eeggadhu keessa nan jibba waan ta'eef dirqama of eeggannoon dursaa fayyaatu dursa jechuudha. Fuullumaa miti inni dirqamalleedha. Akkasuma immoo saamunaa itti rifeensa kiyya miicu soorii odoon fidatina taa'e saamunaa rifeensa kiyya dhiqadhullee isiniifan teechisan isiniin jechuu jaaladha. Kanaadha. Kana galgala dibadheetan ganama ofirraa dhiqa jechuudha. Kana ani yeroo baay'een fayyadamu darbee yeroo tokkoon fayyadama jechuudha. Garuu namoonni baay'ee fayyadamuu ni dandeessan yeroo ala baatanii. Ani baay'ee baay'inaan yeroon ala bahu fuula kiyyatti maaf fayyadamu kanumattan ba'a. Garuu kireemii aduuti. Dhumatee jiraayu baay'ee keessa jiru fayyadamee tanaan dura fayyadamee tan ture jechuudha. Amma garuu dhiisee jira baay'ee fayyadamu darbee yoo ta'e malee saamunuma nan dhiqadhee too deemuu qabee keessattuu erga saamunaa duuruu fayyadamee ganama saamunaa duuruudhaan dhiqadhee tan akkasumatti deema jechuudha. Gizeen gale saamunaa duuruudhaan nan dhiqadhaa kanaaf fayyadamaa jira jechuudha biyya keessatti. Baay'ee dubartoonni biyya keessa jiranillee amma yeroo kana keessa sirriitti waan hundaa adda baafatanii beekanii jiran mana isaanii keessa kun akkuma beektan feeriidha. Nan bite malee itti fayyadamne jechuudha. Baay'ee gaarii miti. Namoonni baay'een kanatti hin ariifatina isiniin jechuun jaaladha. Baay'ee nama addeessa ugaa dibatanii achiin boodatti garuu xiraatii fuulatti irratti akka laalamu kanaa miti jechuudha. Kana ittiin ariifatina isiniin jechuuf kan akka gorsaa ittiin kana qabadhee too dhufe
kunni immoo kan inni wanni kee fayyadamuudha akka feetanitti kana yeroo barbaadan damzazidha kan hoggaa barbaadan damagdedha kanan fayyadamu kanuma isin jechuu jaaladha. Egaa kanaadha kuulii roormaanidha waan isin dhiyeessu hin barbaachisa jedhee too yaadu. Ammallee amma saamunaa duruu wanni gubbaarra isin teessisa suuraa gubbaarra qabadhee tanan waan ani hin dhufiniif jechuudha. Ni jira hin baasne kanaaf aniidhaan isin jechuu jaaladha. Kanan wanni nani fayyadamaa too jiru biyya keessatti isin immoo kan isin ta'e kan achitti isin tasmaammoo biyya keessa ni jira. Nutti argisiisin barbaachisu. Already ni jiran isin jedhee jala muree guutumaan guututti isin argisiisa. Maaliif faarmaasii deemtee footoo kaasuun orkadha. Bitattee baata gaafattee baata malee jechuudha. Baay'ee wanni isin beekuu qabdan biyya keenya keessatti akka barbaadde deemtee supermarkeettii seentee amma fakkeenyaaf kaleessa supermarkeettii seenee jira. Supermarkeettii hoggaa seentu natsaannatii siif hin kenna sarraatanyoonni keessa deddeemanii laaluu jechuudha. Akka biyya arabaa sanii miti baratamaa miti kaameeraa baastee akka feetetti waraabuun yoo minaalbaata kontaaktii namoota wajjin qabaatte malee kaameeraan bakka hundatti ba'uun bilbila bakka hundatti nama waraabuun biyya keenya keessatti baratamaa miti itti gaafatamullee dandeessa maaliif waraabdallee jedhamuu hin dandeessa jechuudha. Wanta baay'eetu jira ijaa ta'eefuyyuu kanaafuu akka argitan nutti argisiisi namaan jechuu irratti in ariifatinaadha. Wanti barbaadan garuu ni jira. Filannoo kiyyatu kana ta'e malee isin kan biraa filattan looshiniiwwan biyyoota arabaa keessatti baay'inaan ijoolleen biyya arabaa jirtuudha hordoftoonni kiyya jedheetan kan na gaafatanis ijoolluma biyya arabaa jiran jedheetin jechuudha. Viidiyoo kana kanan akkanatti dubbachaa too jiru isin kan barbaadan ni argattu. Fuutaniillee garuu waan isin barbaachisu hin jiru. Inni guddaan qofti maalinni magaalaan isin itti jiraattan keessatti argadhaa kan jedhudha jechuudha. Guute amma yeroo kana keessatti magaalota adda addaa keessatti faarmaatiin amma babal'atee jira waan hunduyyuu jechuudha. Kana jiru kara biraallee ni jira. Kanarratti sodaatina inni guddaan yookaan suuqiiwwan gurguddaa yookaan immoo supermarkeettii yookaan immoo faarmaasiidha jechuudha. Kan isin argachuu dandeessanii bakka akkanaa kana deemtanii bitachuudha jechuudha. Inni guddaan maaliin manaa bahu gubbaarratti rakkoo qabnaa gaafa gallee bakka maal jedhan isinitti mani beektu gaafa galan dafanii too haala mijeeffatanii gadi ba'uu waan akkasiidha malee wanti barbaadameen hunduu ni jira isiniin jechuun jaaladha. Saamunaa duruu isiniifan teessisaan dagadhuu taambireelii gubbaarra kanan rifeensa kiyyaa fi fuula kiyyaa fayyadamu. Ani rifeensa kiyya ergan kanneen fayyadamuu qabee shaamboo gongumaa yookaan kondiishinarii ofiin tuqeetoo hin beeku. Jijjiirama guddaan argee jechuudha. Shaamboos fayyadamee kondiishinariis fayyadamee tirimantiis immoo mana keessatti qopheessee fayyadamee too jira. Kanneen lamaan anaafin jedhe. Anaaf baay'ee faayidaa guddaa naa kennanii jijjiirama guddaa rifeensa kiyya irratti fidee jira. Tokko amala rifeensa kiyya kaleessaa naa deebisee jira. Hoggaa salphaatti filamuudhaan hoggaan qabsiisu akka salphaatti naa qabsiifamuudhaan waan akkasiisan jijjiirama guddaa naa fidee jira. Hojjaa irratti illee jijjiirama guddaa naa fidee jira jechuudha. Erga fayyadame baay'een turre egaa kaamooyyuu liyyinatti hoggaa tokko hoggaan ji'a 8 booda immoo wanta hundaayyuu ni ilaalle ergan galee qibaatiiwwan baay'een jijjiiree tolaalee jechuudha. Kanaan durallee qibaatiiwwan itti fayyadame argitanii jirtu kara jalaatitti ni jira yookaan gaafa tokko yuutuubii isinti beeksisee too fiddu isinii fidee laaltan jechuudha. Isa caalaa kanneen tunna fayyade isiniin jechuun jaaladha. Egaa viidiyoon koo guyyaa irraa kana fakkaataa bakka jirtutti nagaa naa ta'a baay'een isin jaaladha.